Gocha kana maaliif dalaydee ibsaa? Gocha kana maaliif dalaydee siin jedhe? Maaltu maal si galchee fuula kana keessatti? Ila waan tokko beek namni dhiiga ofii barbaadachuun uma jiru. Garuu nama ajjeesee ati booddeen kan kee duddubbeen kan kee akkam yaadda? Jiraachuu feetamoo? Laala. Akkam jiraachuu feeta addunyaa kanarra ta'u kan sanan qofa naayi. Jiraachuu feeta? Wallahi du'arraa aduu boorbaame du'arraa aduu. Jiraachuu feeta ibsa. Jiraachuu feeta. Namoo akka bifaati haalli isaati saddaa. Qorachuun jabeenya gaariidhaa fi badaa. Ilkeetti qofna finiinee laalu alaa fi karaa haala amala ijeen jiru maaliin hin baraa. warahmatullahi wabarakatuh jirjirtu daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagumaa jirtanii arraas walitti deebinee jirra maali walitti deebinee jechuun keessan oolu amma ani namoota barbaachisoo naaf ta'an qofa qabadhee jara kana hunda irratti bobba'uudhaaf socho'aatiin sochii eegaluttiin jira sochii sanii fi ammaan tana bakka biroo keessa jira jechuudha waan sanii fi ammas waan deemaa wanni san on jabaatteetuma jirti abdiilleen dhufee jira abdii waan inni jiru waliin ilaalleeti gama waan itti aanutti deemnaan isiniin jaa ammas nafaana turaa. Ila waan tokko beek namni dhiiga ofii barbaadachuun uma jiru. Garuu nama ajjeesee ati booddeen kan kee duddubbeen kan kee akkam yaadda? Jiraachuu feetamoo? Laala. Akkam jiraachuu feeta addunyaa kanarra ta'u kan sanan qofa naayi. Jiraachuu feeta? Wallahi du'arraa aduu boorbaame du'arraa aduu. Jiraachuu feeta ibsa. Jiraachuu feeta. Haga kiyyarra. Jiraachuu feeta. Abdi naa haasofsiisi. Tamam siyaasa tabii. Haga kiyyarratti har'a haadha uumoofe. Kanarratti jeetee maali kanarratti hin taladdaram. Wallah Muhammadin amman tan arguuf jirtu. Turtoora kara. Zinaa ilma zinaa. Waan baay'eetu deema waan baay'ee deemtu immoo kana isiniin jechuun irra fiidoo isaanii isin garsiisaati gama eessatti deema beektaa gama waan kana hunda furuuf ibsaan kututti jira jechuudha ibsaan nasiiba isaa egaa rabbumaan haa tolchu malee deemumaaf deemutti jira jechuudha deemumaaf deemutti jira wanni jarri godhatus waan ajaa'ibaati jarri hanjamaa jira ani ammoo wayfiin deemutti jira jechuudha bakki nan jiru. Muhammad dhageessitti ma yoo Muhammad argeetu mu callise kuni nu guutuu nu ajjeesisiisu. Maal jechuudha? Karaa nuti baane guutuu nu ajjeesisiisu. Innaa ana ajjeesuu dhabe. Na ajjeesuu dhabe inni. Laa maal sajjees? Innaa. Ofii keetti karaa deemte qabde. Innaa. Na ajjeesuu dhabe. Laa. Moo karaa sinna dhagaate nama tokkoffaa gara seeratti dhiyeessuu. Qabdeemti ilma nama tokko nama si ajjeesuu dhufe tokko tolatti ooluu malee. Seera kamti jirtu? Seera kamti jira? Lammata immoo hiikee adabdee ila waan tokko hiikee adabdee tamam himsiisu. Yoo san himteette akkaataa itti himsiifnu natu beeka natti fidi. Garuu ani keessa hin jiru. Ani keessa hin jiru. Feetu dhiiga keessallee barbaadadha. Anaa nama ajjeeftemu dhiiga keessallee hin barbaadamu. Dhugaa feeta? Jecha ati dhiyoo tana jette tokko mataa kee keessatti qeensamuu natti ta'e. Mataa kee irraa waan kana harka keessaa gadi hin yoo akkana lafa dhiitu ta'e. Eenyisa? Si. Animo. Waan maal biraa dhufamu sababbi keessa qabatu maal akkana tarfii haasoftaree tol maal jechuudha? Meewa akkam goonatu jira moo? Allah akki goonu tokko nama ajjeeftee akki goota dabbaramaa akka barbaadde taate si wajjin laaka hunda ta'u. Dhiigaa miti keessa. An jiraachuu barbaada barreessee nama ajjeeftee nama tokkoffaa si shakkaa yoon. Afaan Oromoo si taasisuu jiraan. Hei afaan Oromoo si taasisuu jiraan. Dhiini kiyya bisuun kaganna qabsuun si qoyne. Banna quuqqana nuu dhufe. Si quuqqa akkana godhatanatti. Abda akkana godhatanatti. Akkam? Yoo si quuqqe akkana godhatanatti. Atam maal feeta gara hundattu yoo walitti deemne anillee itti yaadee
Tamam. yaadde Egaa Oromooti akkuma ilaalaa harkaa jirtan kana ani dhugaa dubbachuuf amma nama waliin mariidhaaf deemutti jira. Marii waanuma kana wal fakkaatu jechuudha. Niin xumuraa ergaa waan kana xumure booda waan ibsaan juus waan abdiin juus ilaaltanii dhagaa jirtan ibsaani yoo rabbummaan dirmate malee jarri akka malee hanjamaa jira. Hanjamaan isaanii ajaa'ibaati. Amma humna xiyya deeffadhee magaalaa tana immoo dhukkee irraa kaase jeetiin bakka ka'ee soso'aa jira. Ammas nafaliin turaa yoo bakka sanitti haalli naamichaa baate mariirraa jirra waan ta'eef namoota gaa jiru hunda dhimmi kun ilaallatuun dhimma kana gahee gara warra akkana wal jeequ kana furmaata itti godhutti soso'uuf ka'eetiin jira. Taa'anii haasa'uun bu'aa namaaf hin qabu. Ammas viidiyoo itti aantu tana walumaan dhageeffannee gama sitti ce'utti jira gaanis nu hordofaadhaa. Sininjaa waan hin juuf waan dhiisuu sadda wallaaleen jira machaa'eeti akka nama machaa'eeti. Waan hin juufi waan hin dhiisullee adda wallaaleetiin jira akka nama machaa'eeti. Ammaan tana waan jiru hin beeku gama namoota sanitti hin deema. Yoo haalli naamichaa immoo isin waraabuu illee danda'a. Yoo haalli naamichaa hin waraabu maaliif jennaan marii irra jirra waan ta'eef ni mari'annaa jechuudha. Inshaallah isin rabbiitiin ammas viidiyoo jirtu tana waliin dhageeffannee gama anis waan irra jirutti deema. Egaa wal dhiisuun deemu. Wal dhiisuun deemnu osoo hin taane jarri kuni jara laaltanii harkaa jirtan ani dhiisuun deemu. Yaade. anama wanni siyaameef maal goonaadha Nama ajjeeftee wanti ati guutunaa wajjin gootu tokko himaa hin jiru. naraafachaa jirtaa dhiigagee maal deemtaa? Laa jiraayyaan sitti fachaa. Hin fachaa namas ani ilma namaa ajjeeftee no waliin daraddaramu. Siif maameen qofti waliin fixadha. Ilma namaa ajjeeftee wajjin hima daraddare dhiiga kan kee barbaada. Waanti barbaadu. Sirraa gadi bu'uura. Feetu ana ajjeesi. Si waliin ni bara ati maa. Mee kan hin agarsiine. Singas. Deemtee machiilee deem laal. Senior. Senior. Maal ibsaa kun? Senior nama. Ibsaa gocha kana maaliif dalayti? Gocha kana maaliif dalayti ibsaa? Suut. Gocha kana maaliif dalayti sin jedhe? Maal tawaat? Gocha kana maaliif dalayti? Waan fedhaa talagaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ibsaan jechaa jira miti. Dhugaa dubbachuudhaaf abdiin maammoo madarani. Abdiin maammee daranii wanni isaa haalli isaa nama dhibaa baane gaahii walitti baane amma anis gama jara sanii achi dhiyaachaatiin jira. Jarri san waliin mari'adhe waan jiru immoo kaan walumaan ilaallaa jechuudha. Maaliif yoo humna guddoo fudhattee jara kana hunda jechuudha qaqqabdee sirrii galchite malee waanuma garaa nama gubaa waanuma nama jibbisiisaa qofa agartaa jechuudha. Ani waan kana hunda kaniin godhuu dabaaf osoo hin taane siralleef osoo hin taane waan isin beekuu qabdan waan namni hundi beekuu qabu wanti waan kana godhuu fi garaan nan dandeenye jechuudha. Garaan gaafa si dadhabigaa akkasi wanni jiraas sadi. Kanaaf hordofaan ganama hordofaan garaan nu gubatee jira. Amma bakka sanittis dhiyaachaatiin jira. Yoo haalli na hayyamame isis waraabeetiin is nu hubachiisa. Humna gaa jirtu kana booda isaan akkana qofa akkana dhibee namni du'ee nama du'eerraas ta'anii akkana godhachuu isa itti aansu immoo nama dhaame qabee kan biraa deemanii hanga inni nama ajjeesutti ofiifis akka nama namtichaa yaadutti yeroo uummanni kun haasa'u jarri kun jaruma waliin gattaa ijee qofaatu uumamee miila fatana irratti akkasi amma gaa humna finne irra bobbaafna boo humna irra bobbaasuudha. Ammas bakka san dhiyaadhee hordoftoota numaaf miidiyaadha. Amma gargaa jirtan tunis wanni lafa tana keessa jiru waan baay'eedha. Tanuma san caaltuu jechuudha dubbiin.
Ani immoo bakkatti dhiyaachuutti hin jira. Bakka namoota barbaadutti dhiyaachuutti hin jira. Irraas deemutti hin jira. Waan baay'ee tana qaqqabdu jira. Iddoo tana waliin turtii gaariin isin hin qabu. Atis hojii jirta? Hojii rakko sun ta'in isii miti qabdee himsisiisuu qabdu. Nama biraati malee isii. Atis waliin jirta? Eeqa. Namatti himsisiisuu qabu san eega beekte. Nama san eega beekte atummaanuu naan hin ture. Eeqa. Yoon siime kan godhu? Akkam godhu anuun hin beeku. Nala gabbee. Irraa eeqa. Inni kun nala gabbee. Sunu berbere nama oltee waa itti fayyaan qaba. Ati fayyaa qabu. Berbere bishaan keessatti ni buutee nala gabbee. Totta kan tolu raata. nama nama hin qabneetu nama nama hin qabneetu akkana hidhattee kana nama godhu. irraa inni haadhi. Naanni noo maal keewwan taate bisiin. Maal keeti? Isii osoo hin taane boqotuu yoo kanatti deemnee yommuu haala kana. Ni ayyama maaltu siinge. Kana dhaawanii kun. Haala dhagabbee haana gaafatanii fagaaddu asii akkasii nu wajjin sin gaafan. Kana wajjin gaafan. Gabbee fagaaddu deemnee. Yoo barbaadetti fagaaddu malee iyyuu miskiina kan gurri itti gadhiisu. Hai maaltu siingeeti? Ati maal siingi? Antu gubachuutti hin jira nagee ergaa gubachuutti hin jira. Anaa miti kan tarakkatus. Tarakkatu deem barbaadetu tarakkatu qawweesiidha. Hin turte? Deem dhagabbee. Aboo irraa inni haadhi. Nadiis inni deem. Aboo irraa sitii maqala. Yoo tumuu barbaadde malee kiyyamu. Natumta. Moo bika akkasuma turtaan deeggaru harraa inni qaba. Yaa ani sin tumuu irraa eegayyee. Leeshiin haati maaltu siingeewu? Akkamiin ani Lafeetiin fidee bar. akkamiin ani Akkamumaa. mana kiyya keessatti kan nama dubbaa nama fite kan laa maaltumaa si galchee fuula kana keessatti. Maaltu si galchee? Maal taasiisi? Waan fedhan dalaganii maal ilaaleeti? Asuma ilaalee waan fedhan dalaganii. Lafeetiin fidee waan baay'ee. Hai, leeshu baay'ee taa'ooti. Oi, mana kana nama